Warra yudii madugaa namicha bira hojjetu. Waan jedhu namni waan fireechaa nama jechuun akka isaati. Namnummaa Yesuus argeeti footoo kaase yeroo inni biyya lafaa jiru isa irra naaf iddaa nama sani. Kafaranji sana keenyuma kana wayyaa namni argan jiru nullee akkanumaan fuunee akkanumaan fayyadamna malee namni gooftaa Yesuus arge tokko illee hin jiru. Mar waraabu jira waa viidiyoo tolchu jira. Way tolchu jira. nama mataa luucaati kadii mata argina Yesuusin miskiinachi bulu feeti dachitti tole Itoophiyaa keessa Barada sana yaabbadhu. Kusilaayyuu jabu gurdataa oduma fakkaataa jelle gennee fakkaata. Yeroo namoota waliin numbusina nagaa caala. Hadii. Nurra dog gala ya postas nama nagaa fidee asin nurra rabbasha Abu Muaz wasi gafa deho me amma akkanama amantaatti son taane haqa himaati Yesuusummaan amma kajiru kun isaamiti mi suuraan amma kamera hin beekne jechuun naguma lola mal isaamiti hin jiru maata hin soba wandaatam fakkeenyi isaa akkas jira fakkeenyi isaa jedhee namni kaasa malee Yesuus hin namni argee suuraa kaase hin jiru. Urji waan sin jedhu keessa jira jechuun isaamiti kana godhanii kaayan isaamiti. Ustaaz amma waan isin gaafadhe waan urji gaafadhe urji. Yesuus immaan ammaa kunu kan isi ka ammaa kunu uffannaa isaa areedni isaa rifeensaa sheekutti fakkaata moo pheenxe fakkaata. Maastari abinnati innu paastari ijju cufaa fakkaata moo sheekan kenna fakkaata shee ibsaa fa sheekan kana fa Abu Muaz fa jarri yeroo sanii bari areedallee haada mataallee haadatanii maal taate nagalee bar uffannaan isaanii jarrummaa ammaa kun jee ka jiraa dhisi jarrummaan ammaa kun sheekutti fakkaata moo paastari ijju cufaa fa waajifa fakkaatan uffannaan isaanii rifeensi areenni ebade waajiillee nama qoxxaraa inni waajiillee isaa keessa jira. Jalan isinin kebusan. Waaqayyo dhiifamsatii waa godhu. Laa wallahi uffannaan isaa ishi Maariyaam Ustaaz. Osoo waa'ee barsiisaa dhibbeessa olee naqaattee gammadaa sii deebisa waa'ee ati qaadhu waliin fakkaanne waliin madaalta. Manni kiyyaan cufama maqaa sanaan dhayina jalteessa hin cufama. Ishi waa'ee Maariyaam yaasofana akkaataan uffannaan Maariyaam suni akkaataan jara pheenxe keessan kana fakkaata moo ijoollee teenya ta musliimaa fakkaata uffannaan jiraa qaamni amma harmi mul'atu dubni kun mul'atu rifeensi mul'atu tama kam keenya kam fa mul'atu argiteen keessa nu cabsaatta bara kun uffadhe ta'an jiru. Maal mataa qabatta dhugaa dubbanne keenya kam mul'atu argite. Gad uffanna. Hin uffanna zata goone fata yenne ofirraa. Mee akkam uffadha jedhame? Akka urjii uffattee iPhone ilaaltu kana uffatanii. Fakkaatanii ilaala kattaan isaan lachuu. Basumaan maqaa waaqaatiin. Wallaahi isin fokkisee duuba kaasaa. No okay dari tahu ini tahu sani tu warin dufe bar sani fide. Nama uma namatin nama ashenan godini nama watni uma balles. Gari fe amanis waqi juma birai. Wat nalum beku. Infosif inshallah ma. Rabbi hi atana fokkisisi. Ya gofta. Ma inka babari. Indo fata bale jolle lama qaba. Ya jirte chun fago. Fuudheera bara. Dhaqee daawwatee dhufee. In qabaadha mana gadi baasee himu malee. Tawaayidoo januuf jedhee niitii ol awwaaleera ta'a. Waaqayyo si haa eebbisu. Rabbi isa salphise viidiyoo irra waraabaatti haa taphattu ijoollee. Gaafati boqottee gabbaasna viidiyoo. Hee wallah. Gaafa eenyu. Gaafa intala mun boqotte. Tawaayidoon san. Intala mun tawaayidoo marraa gara na dhuftee as keessa jirti dhiisaan tuqina. Isin himee miti keessaan. Lolaa jirtii mee maisiinuu bar.
Miilana wali kaaniiranii bar. lolaa jirtii bar. Isheenu. Yaa. Mucayyoon goobasiidha garuu akkas akka goote hin beeku. Ajaa'iba rabbi. Jabdu. Mucatti san hin galateeffadhe dhugaa. Follow godheen jiraayyee. Dhufti. Cimtuudha dhugaa mucayyoon haada ganya. Imoo keessa jirti malee. Kan biraallee isin himaa qoy boru wanta haarawwatu jira. Inshallah. Asina keessa hin naasaa'in uummata kanatti. Maani imorra isin himaa siinii mitiin ta'u keessaan asirra hin maraadhe. Yoo tanaa ta'ama dubbadhaaru gingilcha as keessa jiraare jala taa'oo asillee jira. Waraabaa jira. Arran jiru inni hojjettoota isaatu jira. Dabroottan isaa. Jala deemtonni isaanii. Sila miliyoon ustaaza dhakaadhaan guutame afurri sila dhakaan guutame biliyoon dhakaan guutame biliyoon dhakaadhaan guutame. Ilmoo haati gattee biraa deemte fakkaata ofiiyyuu suuraa akkatti badanaa kan kee biliyoonii koo mayi biraaser. Arabni nyaata itti kennaa jirtu mucaa akka malee uqqataara. Maal yaadder maal afaan qabatta akka kan kee Itoophiyaa keessa fiigaa gaarii irra ciisaa jiru daa'imni waatu soqaatti fuudhan. Gariin faana warri biyya arabaa jirtan kun yoo nyaanne qallatta. Gaafa boolee buutan idar dhagaa lama qopheessiif gamanatti boorsaa keessa kaayate waan qilleensiin fuudha. Qaniisan jechuun makiinaa kee ajajadha dhaga shaashamannee nagalchita jechuun garuu makiinaan kan kee teessoo isaa cimaa ta'uu qaba si jalaa dhawee karatti rakkata. Tanaaf goommaa tirfii bitadhu. Tirfii keessa. Arba korfidha. Akkas. Kiiloo 80 wayirra jirra amma haga galutti dhibba. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Biyyi lafaa garam deemti. Tokko yaadana jala dhufee wadala harreenaan jala viidiyoo. Nama na arrabse keessaa nama sanii hin kolfe akka malee. Algaa malee manni gartee manni hoteelaa algaa sibiilaa si qopheessu qaba. Uteelaa maalu jaa Abiyyi Ahmadii galanni haa tolu uteelliin hin jiru jedheera jedhani. Abbaa manaatii waliin malee. Lakki abbaa manaa kiyyaa qeemaa ta'u malee ka uteelaa san keessaa qaba. Iskaayilaayitii dhaqi bakka wanni dhaqe Sheekhaa Roobee. Qeemaa ta'u malee kiyyaayyuu mana osoo agartanii bishaan fakkaata. Inshallah. Dabbabe fooqii olaanaa karaa ol qajeelchu tokko beektaachi akkana gora manni kiyya bakka sitti mul'atta boru. Wow. Nageelleen keessa dabbabe fooqii akkana xurree arargaboon olaachisaa akkana keessa dabda. Gabaa keessa. Hayyaa darsiin jedhaa raba. Maraba.